Yoo yakka bujamtoota hordoftoota keenya oduusaatii kanaaf qindeeffadheen isinitti himaa jalqabarratti mata dureewwan isaa. Iraan ulaa Hormuz irraa deebiin cufuu beeksifte. Ulaan Hormuz guutummaatti banamuun himame turtii isaatii 24 osoo hin guutinis deebi'ee cufamuun kana gidduuttis Iraan taankeroota boba'aa fe'anii ulaa Hormuz qaxxaamuraa jiran irratti haleellaa raawwachuun ishees dhaga'ameera. Kabajamtoota hordoftoota keenya yoo nu waliin turtan oduuwwan kanaaf kanneen biroo ni dhageessu. Chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan chaanaalii OGMC Media like subscribe godhaa hiriyoota keessaniifis qooda turtii gaarii nu waliin qabaadha. Iraan dooniiwwan boba'aa ulaa Hormuz keessa qaxxaamuraa jiran haleelte. Iraan ulaa Hormuz banuu ishee beeksiftee sa'aatii 24 osoo hin guutin deebitee ugguruu ishee beeksifteetti. Achiis dooniiwwan boba'aa fe'anii qaxxaamuraa turan haleeluun ishees himameera. Bidiruuwwan humna galaanaa eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan lama ulaa Hormuz naannoo qarqara Omaanitti taankii boba'aa haleelaniiru jedha gabaasni Reuters. Iraan ulaa Hormuz deebistee cufuu fi haleellaas raawwachuu ishee akka sababaatti kan himte humni galaanaa Yuunaayitid Isteetsi dooniiwwan daldalaa buufatawwan doonii Iraan seenanii akka hin baane uggura kaa'ee ture kaasuu diduu isaaniitiin jetti. Taateen kun Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan gara waliigalteetti dhufuuf jiru jedhamuun abdii irra kaa'amee ture gara yaaddoo nageenya biraatti geessuu mala jedhamee sodaatameera. Taateen addunyaa boqonnaa dhorkaa jiru kun aara galfii xiqqoo fiduu danda'a jedhamee wayita abdatametti ulaan Hormuz deebi'ee cufamuun biyyoota hedduuf keessattuu lammiilee nagaa Iraanii fi naannicha jiraniif yaaddoo guddaa ta'e itti fufeera. Taatee loltoota Iraaniin raawwate booda ergaa barreeffamaa miidiyaalee Iraaniif kan ergaan hoogganaan olaanaan Iraan Ayatollah Mojtaba Khamenei qaamolee diinota Iraan jedhanii fi akeekkachiisa dabarsaniiru. Hoogganaan kun guyyaa humna waraanaa biyyattii ilaalchisuudhaan ergaa kan dhaaman yoo ta'u, humni galaanaa Iraan diinonni keenya mo'amuu bifa haaraan akka dhamdhamatan itti agarsiisuu fi qophiidha jedhani. Ayatollah Ali Khamenei haleellaa Iraanii fi Yuunaayitid Isteetsiin erga ajjeefamaniin booda ilmi isaanii Mojtabaan geggeessaa olaanaa Iraan haaraa ta'anii muudamanis uummatatti bahanii mul'atanii hin beekan. Yeroo garaagaraattis ergaa barreeffamaa TV biyyaalessaa Iraaniif erguudhaan ergaa isaanii dabarfatu. Mojtaba Khameneiin haleellaa irratti geggeeffameen miidhaan sababa irra gaheef kanaaf uummatatti bahanii akka hin mul'annetu himama. Ta'us miidiyaaleen biyyattii dhimma kana ilaalchisuudhaan ibsa kennan hin qaban. Tiraamp kaleessa waraanni Iraanii fi Yuunaayitid Isteetsi yeroo dhiyootti xumurama dhimmoota hedduu irrattis Iraan waliif galaa jirti jedhanii turani. Ta'us miidiyaaleen Iraan garuu Iraan dhimma waliigaltichaa irratti ejjennoo ishee akka hin beeksifne gabaasaa jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun isaatii kanaaf qindeeffadhe kan haga ammaa dhageessan fakkaata. Oduu odeeffannoo biraan nagaa walitti deebinutti chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan chaanaalii keenya like subscribe godhaa hiriyoota keessaniifis qooda yeroo gaarii qabaadha.